jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. وعليكم السلام ورحمة الله. بقنا جامد. Ampun bang. بقنا جامد دفتن. اوكي. والله نجي الحمد لله. نجي المجنة. تينيا نجي تانوس جا. namni keenya nurra wareegamaa jiraasi akkaanis tahee fi akka maleenuu taheenu duutii nurraa hin dhaabbanne jechuudha. Du'a tanaa walitti inumaatu akka waa walitti firooma qabdu waan argeentuun faan keessattuu wallaahi nama dhibti teenyatun. Waalaikum salaam. Firummaadha qabna moo du'a tanaan laata tana harargeedhaatuun dhugatti hedduu namaaf hin galtu. Namni keenya yeroo hiriira bahuus ni du'a. yeroo bikka takka dhaquus ni du'a. Laata akkamii boo aboo bar namni bar ilmi namaa bar boo azaaba irraa bar nama qabaa bar azaaba keessaa nama qabaa bar boo ummanni dhugaa rabbi. Hararguma qofa gaa harargee qofaatiitu azaaba keessaa nama hin qabne malee Oromoon biraa azaaba keessaa illee nama qabdii bar. Garuu ta harargeedhaatuun lafarratti ni duuti bikkuma agarte hundattuu ni duuti. Maaliif ta'ee daga garuu har tokkoonis karaanis ati rakkoonis ni jira, rakkoon karaatillee ni jira. Rakkoo karaadhaa kana harargeen akka isiin OPDOdhaaf hin bitamne akka isiin biltsiginnaadhaaf hin bitamne OPDOon ragaa ni baatiif. Fakkeenya yeroo Jawaarfaa gaafachuudhaa deemanii fi kana irratti isin harargeedha eessaraa dhuftanii ja'anii ummata keenya kana gaafatanii yookaan rakkan jechuudha. Gartanii hedduu rakkan harargee tana maaliif irratti xiyyeeffatan? Harargeen ummata murataadha. Ummata hin bitamne namaaf aslan. Harargee jechuun ummata iftihee ummata nama jalallee hin deemne jechuudha. Cunqurfamullee miidhamullee gabroomullee ummata ifteheetuma deemu miskiinummaa isaatiin ifteheetuma deemu jechuudha. Ummata kaaniifis hin sharafanne kanaafillee hin sharafamne jechuudha harargeen. Kanatti gaa wanni hundinuu irratti xiyyeeffamti jechuudha. Hiriira nagaattis haa ta'u deeggarsa hundattis haa ta'u kan du'a wareegamu harargeedha. Eegas booda gaa Oromoon tuun katarkaanfamtu jechuudha kan duutu jechuudha. Gartanii? Ammoo isiniin kuni tan hoggaaniin jawgaanarra laalina. Tan hoggaaniin jawnarra laalina. Isin Oromoon tuun azaaba keessaa illee fira qabdan yaaqi. OPDO qofa keessaa odoo hin ta'in biltsiginnaa keessaa qofa odoo hin ta'in azaabaa kana keessaa ofira qabdanii barboo isin. Yaaqi billaa aleekum qaanfadhaa kaa. Hay biltsiginnaa keessaa isini kan nama qabu isini galaami harargeen nama hin qabdu bar biltsiginnaa keessaa nama tokko hin qabnu nuti akka harargeedhaatitti jechuudha. Namni keenya arraan tana nama tokko dhabuurraa hoggana tokkollee hin qabnu hogganuma tokko hin qabnu bannuti. Oromoon sila akka Oromoodhaatitti fakkeenya mee diyaaspooraa kana fudhadha. Wanni diyaaspooraa akkanatti daaraa kute maal? Ummanni keenya keessattuu warri biyyaa kun harargeedhaas haa ta'u arsiidhaas haa ta'u Oromoon naannoo hundaa hundinuu gabrummaa tana tan walii galaa qabna. Jimma qofa tana akkanumatti utaaltuun laalina. Maaliif isiinis dirqamaatiitu isii godhe? Jimma akka jimmaatitti hawaasa. Hawaasa irrattis hogga waan takka takka jettan hawaasa kanatti hin bu'ina. Gartanii? Jimma harargee arsii ummanni kun hawaasa. Hawaasni badii hin qabu beeka akka ummataatitti badii hin qabu hawaasni.
hawaasni kun lubbuu isaa tana baraaruudhaaf waan takka odoo hin feene hojjeta. Odoo hin feene hojjeta beek. Si galee? Jimma yoo arraan tana kaatee utaalte lubbuu isii tana oolchuudhaafi rasaasa jala. Arsiin amma kaleessa utaalaati oolte maaliifi lubbuu isii tana oolchuudhaaf yaa shabaab. Harargeen feetee deemiti kan arraan tana dhumteef. Si galaami? Harargeen baatuus bahuu baatuus manatti dhaqaniituma ajjeesanii badisii tana. Akka harargeetitti jechuudha. Isin galee duuti teenya ta harargeedhaatuun ta manattillee irraa hin hafne ta alattillee irraa hin hafne jechuudha. Bikkuma hundattuu ta harargeedhaatuun waan ajaa'ibaati. Isinillee fira qabdan azaaba hunda keessa. OPDO qofa keessa odoon ta'in azaabaa sanuu hulaa azaabaa maduraahu zabanyaanuu keessanii barboo. Fira qabdanii barboo isin azaaba keessa yaa billah alaykum. Wanni isin wannummaan duuti kanatti isin hin dhaqqabneefu wannummaan isinii kana wanni gootuufu waan fira qabdaniif azaaba keessa yaa akhi. Hay namni keenya kawaa takkallee hin dalagin kun haduu azaaba seena. Isin galaami? Ammoo wanni diyaaspooraan hin beekne diyaaspoora dhageessitti himna. Huccuu hurdii uffattee fiiguu qofa odoo hin ta'in ala bahuu qofa odoo hin ta'in nama qopheeffannee qabnaa ja'a dura. OMN'n hayyoottan hin dhiheessu yaa akhi billah alaykum. Hayyoottan kan akka awwal alootii jira. Shanyii Mustafaa Hussein Asbaasaa yaa ilmaan haadha nyaate arsi. Shanyii Mustafaa Hussein Asbaasi ilmaan haadha nyaate isin bilisummaa hin feetanii hidhannoo hin feetanii. OMN yettanii miidiyaa reefgaa kanaan deemtanii ummata asii huccuu hurdii uffisan yak rabbeet abuukum. Isin warri joora isisee bar. Aadu asii hin qaanfattan teessanii boochan. Isii gara. Dhugatti ilmaan tana silaa isin wanni feetanii Mustafaa Hussein Asbaasan. Eenyu maqaan isaa awwal aloodha. Awwal aloo maaliif hin dhiyeessini as? Namicha azaabattiin isiniin deemuu ka'e rabbiin irraa isin hambise kamaal galchuudha. Azaabattiin isiniin deemuu ka'e. Okay? Isa san jalaa rabbi isin hambise dandeessii isaatiin isin isa san jalaa isin hambiseeti. Wanni isin bikka bu'aa Jawahar Mohammad awwal aloo godhuu diddaniif maali qoy? Kolkolee OMN irra hojjetu tana ariha. Okay? Miidiyaan amma OMN mana madaam hunda jala deddeemeeti beeran lukkuu harkistu madaamiidhaaf shunkurtaa jirtu hunda as yaasuudhatti jira. Amma lukkuun takka yoo duute egaa abiyyiitiitu ajjeesii jettaniiti OMN irratti ol baasuudhaa deemtan. Akka tasaa yoo namittiin otoo waa godhu jirtu lukkuun harka duute jechuudha. Warri diyaasporaadha hayyuu as baasuu dadhabuun keessan ifii keessanii ol baatanii iyyuu malee faayidaa takka hin qabdan. Hiriiraa miti dubbiin. Tigreen nama qabdi. Tigreen guutuun nama qabdi. Wal jaartee jirti. Kijibduus Tigreen kijibni isii irraa bitama. Isin galaami? Tigree tana kijibni isii irraa bitama. Kijibni isiitiis hawwalii gagalaati. Tokko wanni godhu hin jiru saaxilu hin jiru. Arra Tigreen kijibni isii irraa bitameeti akka addunyaan hundinuu isii dhadhageessu godhaa jirti. Amaara gad deebisuudhatti jirti. Isin galee? Ammoo namni keenya diyaaspooraan hoggana tokko as baasuu dadhabnee bar hoggana tokko. Hoggana tokko as baasuu dadhabdanii barboo. Ammoo miidiyaan ni jira. Miidiyaan ni qabna akka miidiyaa dhaadhatti maashaallah. Hoggana tokko boo akkamitti namni as baasuu dadhaba. Awwal aloo akkamitti as baasuu dadhabdan boo. Awwal aloo bar dandeettiin isaa Jawaarii olii bar.
joohari olii barbaadu dandeettiin isaa awwal alootii bar arraan tana kan nafxanya afaan qabee taa'ur jiru akka amaarri miidiyaa addunyaa irratti hin dhihaanne kan godhe awwal alooti billa aleekum kanummaan miila jalaa guure nafxanyaa tana awwali garuu arsiin ifi harargeen ijanii qabdanii ree isin ajuwaar malee hin qabdan ija laala huccuu uffatanii miidiyaa irratti ol ba'uun faayidaan hin jiru girrisaa intarneetarra malee lafarra hin jirtan warri biyyaa faayidaa takkallee isinirraa dhabeeti waa takkallee isinirraa dhabee nama isaan deemu dhabeeti biltsiginnattiif hannee jira warri biyyaa lubbuu isaa oolchuudhaaf yoo arraan tana hiraata yoo biteef abiy biltsiginnaadha ta'a an tahiin jaan lubbuu kee oolchuudhaaf namni harargeedhaa tokko bilaashitti wanni duutuuf hin jiru lubbuu tee oolchi hiraata kee harkannaan biltsiginnaa ta'e okay arsiidhaas taanaan lubbuu tee oolchi hiraata yookaan fatara siibinaan ta'e biltsiginnaa kolkoleen asii diyaaspooraan wal jala deemuu hin beetu huun ol baheeti iyya takkittiin isii tokko kan hayyuu tokko as baastu hin jirtu awwala loodhaa khabarumsaan Jawaar Mohammad caalu as baasuu dadhabaniiti jibbansarraa usanii tattaan bilisummaan hin fedhanii bar awwala loodhaa yoo barumsaan Jawaar Mohammad caale malee wallahi barumsaan Jawaar Mohammad awwala lootti awwala loo gahuu dhiisi cinaa isaan gahu cinaa isaa awwala loodhaa cinaa awwala loodhaan gahu kam Jawaar Mohammad yoo dandeetiidhaatis nama akkanaa kana isin irraanfattanii dhiistanii ala kanaa biraa bobboochan jechuudha odoo hayyuun meeqa jiru OMN hayyuu meeqa firraa ariheeti usee taa'uudhatti jira kolkolee qofaan deemaa irraan tana kolkolee qofa miidiyaa irratti as guurrachuudhaa miti dhagaa girrisa huccuu hurdi uffattee udaan daa'imaa fuula diddibattee deemtu isin faayidaa hin qabdan amma oolayyiin Ameerikaa keessa baateeti iyyiti dubbiin iyyuudhaa miti bar ummata asii hiriira bahuu malee hiriira baheetuma manatti ol galuu malee yaadaa tokko irraa fuudhee bikka waa laaltu geessuu hin beeyne ammoo manni kun hundi isii okay warri biyyaa wanni isin gootan diyaaspooraan ummata faayidaa takka hin qabne ummata hoggana tokko ka isaaniin deemu as baasuu dadhabe wanni isin goota waan gaariidha lubbuu teessan oolchuudhaaf biltsiginnaa deeggari okay biltsiginnaan deeggaruun kee har tokkoon lubbuu tee oolchuudha takka jaa har tokkoon nuufillee waan gaariidha maaliif nafxanyaa tana mataa gaccabsitan nafxanyaa tana mataa gaccabsuudha jaamti akka nafxanyaan isinii kana hin laalle akka nafxanyaan rifattu taasisuudha jirtan akka oromoodhaatitti akkasitti baatanii if agarsiisuun keessanuu nafxanyaa hamilee cabsuudha jaamti kara biraatiin lubbuu teessaniif oolchaa diyaaspooraan tokko ka isiniif ka yaadu hin jiru yoo arra miilli keessan isin cabe tokko ka sii yaadu hin jiru nam tokko hin jiru arra obboleeyyan keenya nama lakkoofsi isaanii soddomaatiitu lubbuun isaanii arraan tana kutte nam soddomii arra qadu'e yookaanuma achi ol ta'a isaan saniif sila harargeen akka harargeedhaatitti harargeen qoftii nu beeka akka harargeedhaatitti
Harargee Black Day jechuu odoo hin taane akka Harargeedhaatitti as baatanii ummata keenya kana jajjabeessitanii waan qabdanii cinaa dhaabbachuu dandeessan ture. Garuu akka sharmuuxaatitti huccuu hurdii uffatanii hiriira nu bahuu beektan isin. Ilmaan haadha nyaate. Profeesara hedduu qabnaa bara akka Harargeedhaatitti. Khabarate hedduu qabnaa bara. Mannakkaachu. Ilaa yoo miqa isin akkanumatti huccuu hurdii uffatanii deddeemtan. Yoo miqa isin bartan. Ummanni bar azaaba keessaa fira qaba isin hin jenne akhi Harargee dhagee gurra qeeban. Dhageessa Harargee ummanni azaaba keessaa fira qaba. Siitiitu fira hin qabne malee akkanuma du'uudha jirta. Sigalee bilaashitti du'uudha jirta. Nama keetii sagalee tahaan jirtu, nama kee cinaa dhaabbachaa hin jirtu, waan duutuuf hin beektu. Okay? Ummanni keenya ka Arsiidha. Awwalaloo as baasuu dhiisaniiti asii huccuu keelloo isinii wajji uffatanii isinii wajji beekaa booyan. Tun qabsoodhaa miti gaa. Odoo kabarate odoo jiru kadeemee Itoophiyaa first jee Oromoo first irraa kara Itoophiyaa firstitiif jijjiiree mana hidhaa Abiyyi kadhatee mana hidhaatittiif darbeef boochi jechuudha. Jawaar kadhateeti bara Abiyyi kadhatee na hidhii jee hidhamee bara. Namni dura lubbuu isaa tana oolcha bara. Mana hidhaa sanitti deemuudhaaf dura lubbuu isaa tana oolcha. Maartiin Shiibeedhaa nama lammiin isaa biyya alaati. Nama lammii biyya Iswiidini. Gaazexeessaan sun gaafa Itoophiyaatti hidhame hafuura hin baasne. Waa tokkollee hin baasne. Garuu gaafa biyya san keessaa bahe rakkoo isa mudatte waan adda addaa hundaas bahee dubbate. Jawaar biyya san keessa taa'ee akka bulchaa biyyaatitti nama waan adda addaa dubbatu. Wayitaati ree wanni kasi Abiyyi kasii un ajjeesii numaatu nama rahmataatii numaatu. Rahmata sii godhee numaatu kan fuudhee manuma hidhaa san keessa ol si darbe. Nama Abiyyi kadhatee Abiyyi na hidhi jee ifii isaati mana hidhaadhaa ol seeneefi boochan jechuudha isin. Abiyyiitiitu isa hidhe moo Jawaariitiitu koottuu na hidhi jee kadhatee hidhame. Namni paasapoora isaa deebise eenyu? Eenyu ka paasapoora deebise? Oromoo farista ka jechaa ture eenyu? Jawaarimi? Deebi'ee Itoophiyaan faristitti ka deebi'e eenyu isaami? Saboo lubbuu nam lamaatii fi kana jecha ummata ifiifuu Oromoo hiikkachiisee ifi isaatii ka waa takkallee hin qopheeffatin ummata azaaba darbuu jiru kana boochan jechuudha isin. Namni guyyaa 7 fi 6 nyaata hin nyaanne jechuun taati. Warreen mee baranna jettan ilaa kutaa 8 yookaan 7 namni bishaan malee guyyaa meeqa jiraata? Bishaan malee guyyaa meeqa jiraata? Nyaata malee guyyaa meeqa jiraata? Hadhugaa jirtu walitti hima. Yaa akhi duuba sanii nyaata nyaachaa bishaan gixxim godhaa asii nyaata maleedha tattaa'uu jiraan haadamaa hin fa'a. Nuu miti ka isin sobdan yaa akhi. Miskiina keenya ka waa takkallee hin qabneen fixinaa lafarraa. Miskiinni itti haa jiraatu. Warri biyyaa wanni isin gootan nagee keessaniin waan deeggartan deeggara. Nuti akka isin jiraattan feena malee akka isin dhumtan hin feenu. Miidiyaan jiru ka waa takkallee ka gabaasuu miti. Tokko ka hayyuu fidee hayyuudhaan wal mari'atee liidara tokko qopheessee ka silaa Oromoo tana walitti qabee deemuun hin jiru. Hundi teesseetuma Jawaar mana hidhaadhaan ma jiru eedi jechuudha. Hundi isi. Namni akkamitti Jawaar tokkicha kan mana hidhaadhaa jiru taa'ee eegaboo. Ka Jawaar irra jabaatii jira bara. Yoo gaa hinaaffaa taate malee ijoollee teenya taarsiidha. Yoo hinaaffaa isin keessa jiraatte malee dhagee isinitti himna. Zaahir isinitti himnaati. Yoo hinaaffaa qabaattan malee
awwalaloodhaa as baasuu dandeessan. Okay? Jawhar maleen hin taatu. Hinaaffaadhaatitu isin keessa jiraati. Hinaaffaa tana if keessaa baasaati. Okay? Akka amaaraatitti akka keessa waa hin qabatinaati if keessaa baasaati awwalaloo as baasa. Yaqrabbee tabuukum. Miidiyaadhaas waan gaggaarii ittiin nu dabarsa kolkoleedhaa fi kana ittiin nuuf hin dabarsina. Nuti hayyoottan akka nuuf hiddan feena malee kolkolee fi kana akka nuuf hiddan hin feenu yaa akhi. Zaahira isinitti himna. Wal dho'isuun hin jiru warra amma kana hafee jiraati. Odoo hayyuun meeqa jiruuti hayyuu meeqa kanuu hin finne warra waa takka illee hin beekne warra Oromoodhaaf bu'aa hin buusne fiddan. Awwalaloodhaan maaltu irraa hanqatame? Yoo dandeetiidha. Maamad Aadamoo hoo maaltu irraa hir'ata? Abdii Fiixee hoo maaliif hin finne? Bikka Jawhar bu'uu hin dandeenye? Bikka Jawhar san bu'uu hin danda'anii mee? Barumsi Maamad Aloo barumsi awwal aloodhaa Jawharuu liqimsuu bara. Warra sirraa Profeesar jettee kolkolee deddeemtu tana hundaa'u liqimsuu danda'a bara. Faranjii hunda harka kannisiisee bara kiyyaan. Kana isin quudhuu fi dadhabdanii asmaa Jawhar jecha oortan. Jawhar akka korbeessaatti maastikaa afaan kaayatee iyyuu kana. Ka Oromoodhaaf bu'aa hin qabne kana. Yaa akhi hin taphatina. Hin taphatina. Nama Itoophiyaa san keessa taa'ee odoo Piraayim Ministeerri Itoophiyaadhaa jiru odoo Abiyyi jiru mootummaa lamaa jira siin jedhu bara. Mootummaa lama. Shuf. Duraan deeggaraadhaa je. Ani raddaatii Abiyyi je. Abiyyi shufeera an raddaatiidhaa je. Eegas immoo garagaleeti hoy ummataa kana arkee ummata isaa khawaa takka illee hin hidhatiin khawaa takka illee hin qabne ummata harki duwwaadhaa kana arkee ani Piraayim Ministeeriin ta'uu fedhaa taati wanni akkasii. Ummata kee hidhannoo irraa hiitee ummata waa takka illee hin qabne waa hunda hiikkadhaa mudhii irraa waan qabdanii fi kana irraa ifirraa hiikaa jetteeni gurbaa hidhannoo waa hunda qabu qilleensa lafaatii fi qilleensa samiidhaa hunda koontirool godhee harkaa qabu ani Piraayim Ministeeriin ta'uudhaaf fedha irraa naa bu'u jetteeni bara. Haata mu'eeb dubbiin akka maastikaa afaan kaayattee qeeroo jettu sanii miti bara. Abi jawwe asibin jaan daandee minnoo si galee ummata dura dhaabbatanii iyyuun si galee goota naman gootu ummata hidhannoo hin qabne jechuudha. Ummata waa takka illee hin qabne sila akka nafxanyaa sanitti illee ummata kee kana harka lafa jalaatiin hidhachiiste hin goone kanaas ummata irra deddeemteeti hiikkadha jetteen Oromoodhaan namni hin bilisoomne jiru baatirii fudhatee haa barbaadu jette. Kana waan ati jette waan sarara keenya miti nuti. Si galee wallaala kee ummata dura dhaabbatteeti mootummaan kun nullee hidhuu danda'a nullee ajjeesuu danda'a jette. Si galee dandeetiin ati qabdu tana jechuudha. Dandeetiin ati qabdu tana namni ummata dila kana qabu namni deeggartoota dila kana qabu akkamitti dadhabaa ta'uu kee ummata dura dhaabbatte mootummaan kun nullee ajjeesa nullee hidhuu danda'a akkamitti jetta. Haw kam namni jecha akkanaa kana ni jaa saboo lakkaa kun dilanuma ta'abaana lakkaa kun faayidaa hin qabu jeeti Abiyyi fuudhee mana hidhaatti ol si darbe jechuudha. Si galee gaafuma ati akkas jette hangaasaa lafaa sitti ka'e. Si galee gaafuma ati jecha san dubbatte hangaasaa Ibraahim lafaa sitti ka'e saniin
damoozni kennamuu fi eegale jechuudha. Dabballeen mootummaadha hogga biyya san keessa teessee damooza mootummaa irraa nyaachaa sirratti bobbaate yeroodhaan silaa qilleensa biyya sanii gadhiisuu qabda turte. Taayyee danda'aadha hogga inni waa sirratti barreessu yookaan itti dhayxee fixachuu qabda ture yookaan biyya san gadhiisuu qabda turte yookaan hangaasaallee waa takka illee nan godhu jettee katuffattu taate. Hangaasaan ergamtuudha. Ergamtuu isaaniitu tuffachuun qabdu ture. Sigalee wallaala keetiitiitu tana hundaan si afilaan. Sigalee dadhabina keetiitiitu tana hundaan si afe. Namni ummata hidhannoo hin qabne dura dhaabbatee hin bookkisu. Jaldeessi hogga bookkisu qarreerra dhaabbata. Qarreerra dhaabbata. Bikka yoo utaaleen wanni takka illee isan dhaqqabne jechuudha. Achirra dhaabbatee sitti gaggeerarra jechuudha. Ati garuu ummata irra deemtee kasilaa bineensaan qawwee takkittii qabu eeggatuun irraa hiisistee OPD'oodhaan gammachiistee Daawud Ibsaatiin hiikadhu Jaal Daawud hiikeettee jetti babaaste. Jaal Daawud nama gaara keessa waggaa meeqa ture. He's so smart than you. Sigalee warra qaamni laamshee fi kana tokko fuudheeti hidhannoo irraa hiikee hodho kunoo siin jee warra afaan wannidha. Warra biyyatti ol galee xiqqishoo taa'ee hafuura fudhachuu fedhu hunootii hodhoo siin jee. Bilchaataa ta'uusaa beekigaa. Kan akka jaalmaarootii fi kan kana harka lafa jalaatiin jaaree bitee isin deemaa jeen. Arra isaan saniitiitu Oromiyaa tan Oromiyaa godhee taa'uun itti jira. Isaan santu jiraa yarraan tana nafxanyaan yoo fincaanisii qaballee kara kanaas fincaanuu hin dandeessu. Achi teessee iyyiti qofa. Achi taa'aniiti waa barreessan malee achirra asin dhufan. Sodaa jaalmaaroo faadhaarraan tana kan isaan caljaanii usanii taa'uudhatti jiran. Maaliif shiftaanii fi waan fedhellee ta'u dawaa namaa qabe jechuudha. Ati hawaa takka illee hin qabne harka qullaa iyyuu turte. Warri diyaaspooraadha hundi isii iyyuu malee miidiyaarraa iyyuu malee tokko kaliidara qabu hin jiru. Namni Ameerikaa keessa, Kanadaa keessa, Awustiraaliyaa keessa, Awurooppaa keessa biyya gurguddate tana keessa Oromoon akka Oromoodhaatitti walitti dhufee nama tokko kan akka Joohar sigalee nama tokko baafachuu dadhabuun isaanii kuni abiyyi nama komachiisisu bar ummanni keenya kabiyya jiru bar ummanni biyyaa bar waa takka illee godhuu hin danda'u bar ummanni itti jiraachuu fedhaa bar. Hay nuti amma namni keenya kabiyyaa hogga arraan tan abalu bar akkanatti abalu bar akkanatti rasaasaan dhawanii hogga jaan hangam takka ribanna. Isaan kun bar akka nutiin kun itti hirrifanne akka nutiin kun hirrifanneef akka nutiin kun hin gaddineefi lubbuu isaanii tana du'arraa oolchanii nullee hafuura nutti godhuudha jiran. Kanaaf ummanni keenya yoo bahanii yoo deeggaranis deeggaruudha danda'an maaliif hogganni hin jiru. Warri diyaaspooraadha nam tokkollee hin qopheeffanne mataa isaaniitiin iyyuu malee. Warri biyyaa isaan laaleeti waa takka illee irraa dhabee firraa mootummaa deeggaruudhatti seeni. Maaliif kaleessa biltsiginnaan
kaameeraa isaanii karaa ummata keenya kaarsiidhaatitti achi qaban. Maaliif warri Jawaar deeggaru hin jiruu khalaas abdii kutadhaa jechuudha. Kanarraa illee warri diyaaspooraadhaa hin baratu. OMN TV reefka kolkolee wanni TV irra wali qabu malee hayyootan guututti arihee jira. Guututti arihee jira. Kolkolee waa barreessuu hin beene, kolkolee waa dubbachuu hin beene. Dubbatteetillee nama dubbisni. Sigale bar namni waan biroo dhabe bar waan silaa nama dubbatee nama dubbisaaf fidaa bar. OMN bar khalaas ta'ee jira bar. Sigale aboo hayyuun ni jiraati. Hayyuun ni jiraati. Hayyuu kan akka Maamad Awwal Aloodhaa fidaa. Jajjabaa hedduudhaa jiraati. Dirqama Jawaar mana hidhaa keessa teenyeeti eena. Waan inni nuun ja'u goona. Maal goota? Maal godhuu dandeessa? Inni mana hidhaadhaa jiraati. Namni mana hidhaadhaa jiru waa takka illee siif hin godhu. Atu waa takka illee godhuuf hin dandeenye inni mana hidhaadhaa san keessa jiru maal si godha? Sanuu hin qaanfattanii hogga tokko bar mana hidhaatti keessaa ba'ee baga harka diinaatii baatii itti barsanuu. Qaanyi teessan laala. Ummata waa hin baratin. As Ameerikaa faataa taa'ee yookaan Kanadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa kana keessa taa'eeti baga harka diinaatii ba'e jettan. Kami diinni? Kanuma afaan Oromoo dubbatuutiitu ka afaan Oromoo dubbatu kana fuudhee hidhee bar. Waa takka illee dhabnaan ol baase biyya isaa keessa jira. Yoo beekigaa yoo fakkeenya yoo Liibiyaatti hidhame dhuga. Yoo namni kun Liibiyaatti hidhame shiftootaan doorfifamee maallaqa hangana fiddu malee si gadi hin dhiisnu yookaan si kholaasna ja'anii uummanni sun waan adda addaa godhan maalleenni sun ala kanaa itti ol ergame akkasitti shiftaa Liibiyaa san harkaa bahee namni kun baga harka diinaatii baatee yennaan. Ammoo isin nama afaan Oromoo dubbatu nama biyya san keessatti jiru kakuunis achi jiru kanaan baga harka diinaatii baatee jettan. Sigale jabaa kudhan laafaa tokko kan qawwee qabuutiitu ifira fincaasisuu danda'a. Ifira fincaasisuu danda'a jechuudha. Isin galee arraan tana Abiyyiin waa takka illee godhuu hin danda'u. Daaneel Kibratiitiitu wajala deema. Bikka Abiyyi dhaabbate Daaneel Kibrat dhaabbateeti ilaala. Barri boo isin bar ummata dhamaa ta'uu keessan footoo illee bar dubbisuun beeytanii bar. Namichi kun maaliif akkanatti ilaalaa? Abiyyi kana. Dawaaniin ani itti godhe kun hojjate boo hin hojjenne ilaaluudha jira namichi. Yoo dawaan kun hin hojjenne kabirootiin itti hidha'aa fi Abiyyi haadhama'uudha. Abiyyi waa takka illee godhuu hin danda'u. Ijoollee takka warra isa deeggaruu fi kana ummata waa takka illee hin beene ummata roobaan jireetiidhaa fi kana baala haaltanii aartan jechuudha isin. Warri biyyaa yoo waan fedhellee aarse yoo waan fedhellee je'e dhaaba fedhellee arrabsu lubbuu isaa san jiraachisuudha jecha fedhu shanii arrabsa, fedhu kaafaa arrabsa, fedhu Jawaar arrabsa. Tana jiraachisuudhaaf egaa dirqama akka keessan kanatti biyya gurguddate kana taa'ee akka namni waa arrabsu feetani barbu afaan ibiddaa jira namni keenya kun. Okay? Namni keenya afaan ibiddaa jira. Namni keenya Harargeedhaa yoo arraan tana waan sanii jecha ba'uu baate duraanuu nuti akka keessan kanatti azaaba keessaa fira hin qabnu ta isaatuun azaaba jechuudha. Isin gale yoo akkasitti bahee deeggarsa kana godhuu baate wanni taa jechuudha hin dhiisamu jechuudha.
wanni isin gootan wanni isin amma irra jirtan dirqama asii huccuu keelloo uffattanii asirra nuu fiigu keelloon faayidaa takka hin qabdu. Ummata hidhannoo hin feenuu je. Namni isaa hoogganama hidhaa kana keessa irraa wanni ta'e hidhateeti akka dhiiraa baasaa bara. Ummata walaayitaa laala. Ummata walaayitaadhaan namichi waa'ee mililikii fi kana Tigraay konferansii keessatti sibsabaarra taa'ee waan meeqa je'ee ummata nafxanyaadhaa kana aarsee kaan boocise arra mana hidhaatii bahee jira. Because they have unity. Unity dha qaban ummanni tokkummaadha qaban. Gartanii tokkummaadha qaban jechuudha. Nuti immoo Oromoon miliyoonni meeqa hayyuu meeqa as baafachuu dadhabneeti warreen Oromoo hiikachiisee harka qullaa ifii isaaniiti Abiyyi kadhatee mana hidhaa seene kana eeggate jechuun namni keenya. Jawaariin nyaata didee Baqqaleedhaan nyaata didee how come? Taati barboo siyaasaadhaa barboo uummanni harka duyda duubaatiin gittim godheeti fedhu mana warreen waa takka illee hin jirre warreen isaan jala deddeemtu hoteelee achitti fixuu danda'a bara. Okay? Jawaarii fi Baqqaleen fedhan nyaata isaanii gittim godhanii fedhan hoteela bulanii namni siyaasaadhaa bu'aan hin goone hin qabu. Akkuma isin keelloo uffatanii maal goone jettanii asii fiidan kana isaanis san uffatanii Abiyyi cinaa dhaabbatan. Abiyyi silaa ajjeesuu fedhee qaata ajjeesee bara. Maaltu isa dhorka? Maaltu isa dhorka? Namichi uummata Tigraay meeqa dhabamsiise? Baqattoota sharaa keessa jiru toora 20 moo 30 bikka takkatti ramiim godhee xarage. Mootummaan addunyaadhaa isa gaafatten agarra jee bara. Isin galee? Kanaaf mootummaa diktaatara jaalattus jibbituus lubbuu teetana oolchuudhaaf waan inni siin jedhu ishii geetaa jetteeti majala bulta. Akkuma Amaarri gaafa wayyaane waggaa 27 biyya san bulchaa turte. Gaafa shimbirroon Itoophiyaadhaan Mallas Zeenaawii hayyamaan irra dabraa turte. Gaafa tiitichi utaan irraa ka'ee Mallas Zeenaawii hayyama gaafatee irra taa'uu ture. Gaafa abbaa duulaadhaa hayyamaan kophee Azeem Masfin kaayyatee hayyama siitiin sagaraa seenee fincaanuu ture san gartaniimi. Gaafa san Amaarri ishii geetaa'e ishii jechaati jala bulanii waa hunda goggodhaa turan. Gaafasu ummanni angoora ture. Gaafasu angoora ture. Ummanni bikka hunda keessa jira. Siyaasaa tanaas nurra wanni jaan. Jaarmee qaba ummanni. Isin galee jaarmee qaba. Garuu keenya kun barboo Jawaar bar nama hin qaanfanne bar nama bar OMN TV irra taa'ee Amaaraa maddaraajata labattee barboo nama jee bar. Nama asii fiigee Bahar Daar deemee barboo Jawaar. Okay? Nama akkas jee bar nama immoo as deebii Oromoo hiikachiise. Barboo nuu nan bisnee bar. Okay? Dirqama isin wanni isin gootan akkanatti yaa akhi nama ni qabnaati as baasa. As baase nama. As baasi. Waa'ee lubbuu nama 86 kana akkamitti ilaaltaa jennaan akkuma nama gufatee du'eetitti ilaala malee waan biraatitti ilaalu bajjee barboo Abiyyi wanni Jawaar. Nama silaa aboome an gabaabduu isinii meetiin isinii wanni ta'a. Gabaabduu isinii himeetiin takka Jawaar jechuun nama lubbuu 5,000
5,000 nu harkatti badee je lubbuu qeeroodhaa qeerrittiidhaa 5,000 nu harkatti badee je qeeroo 5,000 san eenyu haa ajjeese wayyaaneedhaami oppiidiyoodhaami lubbuu qeeroo 5,000 ta wayyaaneen ajjeese san fuudheeti oppiidiyumatti deebise isaaniif galchee bara isaanii galcheeti fuudhee ifii isaatiifis mana hidhaadhaa ol seene gartani Jawaar silaa nama sammuu qabu silaa ta'e lubbuu qeeroo 5,000 isin ajjeestan kana warra isaaniitiif gumaa hanqanaatiitu isaanii malee je'eti silaa hunda isaanii takka manarra deemuu qaba ture takka manarra deemee naga isaan gaafate waan faamiliin sun feetu godhuufii qaba ture garuu lashirrashar taakkoo labsoo andee shawaa andee arsii andee boolee andee piyaasaa jechaa ture Jawaar bataakkoo sii galee waa takka illee nun barbaachisu ka hin bilisoomne jedhu baatirii fudhatee haa wanni ijoo haa barbaaddatuu isin jeebar wanni kana achi hafe hin jiru saboo isiniin kun akkamitti yaaddan qooyi biyya namaa kana keessa numa jirtan yaa akhi baha ummata badawa rabbii xayyaara kalaxaatiin fide ani ummatuma keenya kana asii waa takka illee hin yaadne akkanumatti huccuu hurdii uffatee asii hiriira bahuun na ajaa'ibaa yabarraan ummata dhamaa yaa akhi ummata biyya guddate keessa nama taa'ee hin yaadne akkamitti yaaddan qooyi namni biyya guddatte keessa taa'ee akkamitti huccuu keelloo uffattee akkamitti fiida yaa akhi maaraatoon ነው ወይስ ምንድን ነው የምን ክለብ ነው ummata keenya hidhachiisan hidhachiisa faashin showii miti ka isin nu garsiisan lubbuu ilma namaati ka biyya keessaa bahuudhatti jiru safaaxa gootan isin warri biyyaa waan itti jirtan itti oofa biltsiginnaadhaa miti haadha biltsiginnaadhaa taha lubbuun teessan sun akka hin tuqamne akka bilaashitti hin tuune godha abiyyi miti kan abiyyi irra caalaatu deeggaraa gana nuti akka isin tuutan hin feenu hisaaba kanaan jechu bilaashitti namni maaliif hiriira beedu amma wanni amma asii ameerikaa keessa akkana baatuni kolkoleen amma ummata biyyaa san ficcisiisuudhaaf akkana itti hin bahina kanneen miila isaaniin deemu malee mataa isaaniin deemuun qaban sigale adrenal glandii jira silaa kawaan kana hunda wanni godhu garuu hin qaban kanneen namni bar miila siin deemu kana miilli kiyya kun eessanaan deemaa mataan kee kun yoo miila kee kana koontirooliin goon akkanumatti hin deemtuu ni bar iyyeer kibbataan daandee gada lullaa likatti koochilaan akkamitti yaaddan moo bas gaa isin huccuu uffataniiti keelloo uffataniiti gaa isinitti nafne OMN madura dhaabbatanii kaameraan OMN dha isinitti dhaabbate isinitti nafne gaa yaa akhi ummata badawa asii footoo Jawaar profaayila godhatanii godhachuu baattee Jawaar waa takka siif hin godhu Jawaar ka isin hiikkachiise kan Oromoo first jechaa ture achirraa fuudhee Itoophiyaan firstidhatti paasapoora isaa kanne games over nama hanga jaartiin isaa takka yaaddu takka hin yaadne Jawaar arabseen maaliif hafte jala maaliif hafte isin jala gartani akkanuma fiiguudhaan dura eessatti hin fiigaa yaaduudha qaba namni isin asii Jawaar jechuu malee Jawaar akkana ta'e lubbuu ta'e kan ni taafi kijibdu warra lubbuu haa caaluutu oolfachuu dadhabeeti
isin gale warra lubbuu Hacaaluu oolfachuu dadhabe silaa namni akka Ambootitti siidaa Hacaaluu san achi dhaabuun keessan qaanyidha isiniif qaanyi namni dhiiga ilma ifii deeffateeti siidaa dhaaba isin ummata dhamaa ta'uu keessan ummata qoraanii fi qoraan ta'uu keessan ummata bulguu ta'uu keessan shawaayyeen footoo Hacaaluu qofa piroofaayila gootanii siidaa dhaabdanii siidaa saniin akka nama hajjii godhuu sarkilii hojjetan wayaa ceekoo abonuma jaalattee kijibdu dhugatti silaa isa jaalattanii dhiiga isaa silaa deebisuu feetanii siidaa yookaan haawultii odoo hin dhaabne dhiiga isaa san baaftan mashadanaa daruu hunda asii kijibduun asii kaatee haceen akkana ta'e hacee dhiiga isaa baasuudhaaf dhiiga haceedhaa baasuudhaaf isin galaami odoo siidaa hin dhaabne dhiiga isaa san baasanii achi booda siidaa dhaabdan ture si gale warreen OMN'dha awwal aloodhaa as baasa awwal aloodhaa dafaati as baasa namicha nafxanyaata miti haadha nafxanyaa hunda calgoosise as baasa akka nafxanyaan takkalleen miidiyaa addunyaa irratti akka isin hin dhiyaanne kan godhe isa barumsaanis Jawaar Mohammad harka meeqa caala barumsa isaa kana Jawaar Mohammad itti hin dhiyaatu waggaa 100 yoo baratee utti hin dhiyaatu akka Jawaaritti bar Ingiliffaallee barin ajeen dubbatu bar hin dubbatu bar awwala loodhaa wagga dubbatu akka bishaanii wal keessa yaaseeti haasawaa bar isin asii footoo Jawaar kaataniituma ati akkana jetti onni kolkoleen hundinuu Jawaar kadhatee mana hidhaadhaa seenee isin hin jenna okay akkasitti yaati Arsiin lubbuu tee baasuudhaaf Abiyyi deeggare bilaashitti hin du'in Harargee lubbuu tee baasuudhaaf Abiyyi deeggare kolkoleen ala kanaa huccuu keelloo uffattee kan mataa deemuun hin qabne miiluma siitiin deemu malee faayidaa hin qabne iyyuudha jirti jechuudha namni mataa isaaniin deemu as baafachuu qaba miila isaaniin deemu odoo hin ta'in namni nama deemuun hin qabne akkamatti fi isaatiin deemu kun akkamire mee kana gaa akkam jettaniin amma ummanni keenya kun Ameerikaa keessa jira ummata biyya gurguddate keessa jira bar biyya faranjii tana gaa Oromoon hedduudha kan barate hin qabnu jechuun ammoo waan hin taane qaanyidha afaaniifillee Harargee fi Arsiidhaa fi Shawaa fi Wallaggaa fi Maalii fi kana hunda wal keessa jiran kan barate jechuudha rabbii bashbash godhee nutti kanne garuu eessa qutanii dhagaa kolkolee qofaatiitu miidiyaa irratti as baha heettatta ummata hayyuu hudduuba kaayatee kolkoleen kophee miila tasaayizii isiituu hin beekne dhiirtii isii tan kana teeraadhaan uffadhatti xuut maasaajaa akka kana teeraadhaatitti uffattee deemtu warra kofoo jalaa butaantii hin qabne ummata akkanaatiitu asii hiriira bahuudhatti jira bara qaanfadhaa hayaati namni hoggana tokko as baafadhaadha isin hin jennu hoggana isiniin deemu tokko warri biyyaa sun maaliif nu jalaa garagalee ja'ati yaada warri biyyaa maaliif nu jalaa garagalee isiniitiitu nama isiniin deemu hin qabne bara nama isiniin deemu hin qabdan biyya Ameerikaa guddoo san keessa taa'ee namni akkamin nama tokko ka isaan deemu hin qabne boo awwal aloo tokkichi sanyii Mustafaa Hussein
amaara kophaa isaa fincaansisu ture kophaa isa hanga isin ala kanaa kophee miila miilaatiin fifiitan hanga isin ala kanaa hiriira goonatti daansii gootan awwalaloot kophaa isaa gargaarsa tokko malatti BBC irraa kalaa Aljaziiraatitti odoo daddabarsan dandeettii isaa san quudhanii fi akka ilmoon nafxanyaa takka achirratti hin dhiyaanne godhe jechuudha itti amma TV'n isaa TV kun hundinuu booyuudhatti jiran irraa isin garuu ummata hinaafaan ajjeeste ta'uu keessan isaafuu hin quudhine jechuudha. OMN nama isa kanan fidu keelloonnis isa kanan fidu awwalaloodhaan mi'a haa fidanii hattuuleen tun mana madaam jala deddeemanii garuu beerran ni guuran beerran shunkurtaa akkatti murtun beene akkatti cirtun beene beerran barsanuu ableen shunkurtaa cirtu tun harka isiidhaa hin cirre gaa beekaa ableenuu innawaa tuffachuurra ableen mana madaamuu innawaa tuffachuurra shunkurtaan ableen shunkurtaan murtu tun harka isiidhaan tuyxu beerran akkanaa kanamma OMN fi keelloon miidiyaarra akka eenyu akka Kadiiroo Elemootitti deddeeme wali qabu eegale. Ummanni biyyaa isin daran shaatira. Isin daran ummanni shaatira isin daran. Kanaaf ummanni keenya wanni godhu hin jiru. Ummanni keenya wanni godhu hin jiru. Maal godhu ummanni keenya? Wanni nuti deeggarru abiyyumaa. Isin gale? Wanni namni keenya kaarsiidhaa godhu abiyyuma deeggaruu qofa. Kabaaleetis baruu abiyyi deeggaruu qofa. Maaliif isin naman qabdarre? Namni bar ala kanaa nama jaarrateeti nama tokko qopheeffateeti hasilaa ummataan deemu kaayateeti wanni ija. Nama hin qabdan tokkittiin teessan nama hin qabdu. Tokko nama hin qabdu. Mee Oromoo ala kanaa iyyitu tan nama tokko qabnaa kanuun deemuu jettee as baatu mee haa baatu gaanutti. Mee as haa baatu hin jirtu. Takkittiin isin jirtu bar wanni huccuu keelloo uffattee deemti. Kopheen miila yaaqee hoggalaaltu. Dhiirtii isaanii kophoo jalaa butaantiin qabdu. Warra barsanuu tuut maazaajaa jaartiidha akka tisharti akka kanateeraadhaatti uffatee deemuu bar paakaawuti. Asii hoggaa hurdii uffattee hoggaa miidiyaa irraa mul'attu bas itti nafne. Man shaafahu min ba'iid bas yaani bitiguul ajiib dola min wayn jaawu. الجماعة شوفوني وبعدين بيقولون خبوني ثاني برخنين كل إسني خنا أركيتي النبية هركة إسني رافض ده سبوا لك أمته قبل ميلا خنا يجنو تلومات الرّي أمته هجنا تقول أسباب جودة نبيجيد إسني جلاه في النبية خناتي بلسجنا ديكر Foto juar profile godhachuun goota siin gootu. Foto baqqaleedhaa profile godhachuun goota siin gootu. Zaahiriin sitti himaa. Siitaati awwala loodhaa as baasi. Abdii fiixee as baasi. Maamad Adamoo fa'aa as baasa. Okay. Asii beerran sagalee rumtee fi kana OMN irratti ol baasatanii arrab hurdii uffadhaa butaantiin teessan hurdii haa uffattu qalamnis immoo gurraacha ta'uu qaba jalaan gurraacha jalaan hurdii tan jettee asii advertaayizii kalariidhaan nutti himtuun we don't need hair hin feenu takkasiitii miti tan nuti feenu
takkasiitii miti. Okay? Baya keessa rammee malkaa naal abuuk. Bay ilmoo ta'e rabbi si jalaa haa fuudhuuti. Baya keessa dhamaatu. Badawa paastaa nyaatee gaazaan lulluqatu. Takkanaa tana faadhaa jira badawa. Badawa feesbuuka banachuu malee waan banatteef hin beekne. Badawa hancufaan fooxaa jiifachaa deemtu. Ummata akkanaatiin nu keessa jira yaa akhi ummata badawa. Yaa akhi ummata keelloo uffatu kana akkam goona qoy. Yaa akhi ummata dhama'a. Yaa akhi isin badawootaa barre isinitti himnaati zaahir isinitti himnaa. Feetu Ameerikaa jiraatta feetu Awurooppaa yookaan Kanadaa jiraatta isin badawoota warreen footoo Jawaar kaayatee deemu yookaan kalara kaayatee deemu kun intum ahlal badaw. Zaahir isinitti himna. Namni taa'ee nama mana hidhaadhaa jiru eeggatu nama kootu abiyyiin na hidhi jee maalirraa eeggatta? Kadhatee hidhameeti. Hayyuu tokko as baafachuu dadhabdan. Warri biyyaa sun maaliifi biltsiginnaa tana deeggaree jee ummata iyyaanne barboo isin. Aado bitugul yaani akkanani waan isin deeggartan kana isin waan deeggaru feetani. Moo akka keessan akka isin ummata badawa kanatti akka uuma isin feetan isin waan deeggaru feetani. Miidiyaan keessa miidiyaa reefkaati. Kolkolee hunda. Jimma akka jimmaatitti lubbuu ta'e baasuudhaaf abiyyi deeggaruudha qabda. Naasin jedha. Abbaan fedhe waan fedhe siinaa jiru. Lubbuu ta'e tabiyyaa lubbuu ta'e sana oolchuudhaaf akka jimmaatitti lubbuu ta'e oolchuudhaaf abiyyi deeggaruudha qabda. Abbaan fedhe jimma amaara siinaa jiru. Harargeen akka harargeetitti abiyyi deeggaruudha qabda. Arsiin akka arsiidhaatitti akkuma kaleessanitti deeggaruudha qabda. Duuti wanni jaamaan jirtu jechuudha. Tarabbii malee kana. Ilma namaa ka isiniif hin yaanne ka isinitti yaadu maali wanni duutaniif? Mee wannummaan duutaniif maali? Kanneen kolkoleen biyya keessaa asii fiigu malee waa takka faayidaa takka hin qabdu bara. Hono ala kana jiran. Takkittiin isi mana irraa baatee utti ol deemuu warmatan beene bar. Ummata harka wal qabatee ummata haada walitti hidhanii deemanii ni bar kanneen. Ummata if agarsiisuudhaa deemu bar. Way Oromoodhaa sagalee ta'uudhaa deemanii. Warra jaarsi isaanii fiffidee mana keessatti waggaa lamaa fi waggaa sadii isaan irraanfatee beerran ulmaa beefaadhaa bara warreen amma hiriira beekun. Warra takkaa magaalaan tun tamii addan beene. Warra dukkaana isaan bira jiruun beene faadhaa bara. Irra guddaan isaanii. Deemaa qilleensa fudhadhaa jechuudhaan gaggabaasaniiti. Mana hidhaatirraa. Namni mana hidhaatirraa ba'e iyyuu malee maal faayidaan isaa? Hay. Dirqama aan baqqalaawaan keelloodhaan uffadhee jechuudha akka keessanitti. Kalaraa jijjiirradhaan jijjiiruu qaban. Dhugaa rabbi isin echan jijjiiruu qabu. Wani na kabaltee boo. Isin warri keelloo godhatuun azaaba keessaa fira qabdan boo isin. Ani azaaba keessaa firan qabu bara. Sini galee isin duutaniis azaaba keessaa fira qabdan. Qiyaasa itti wal gubdan beetan. Qiyaasa itti wal gubsiistan beetan. Garuu ani yoon waa takka ta'e fuutanii itti ganna darbitan jechuudha. Kanaaf hijiba akkanaa kana nurraa dhiisa. Ummata hoggu takka illee hin jijjiiramne. Hogguma takka hin jijjiiramne. Eega asii kalarra jijjiirii nyaata dhaabii karaa cufii waan akkanaa tanan godhinii. Yaa akhi isinni safaaxanii kam? Safaaxa gootanii kam? Safaaxa gootan isin. Warri biyya keessa jirtan abiyyi deeggari. Yoo nagee keetiin teessi abiyyi deeggarte
tokko ka dhufee si jeesu hin jiru tokko ka dhufee si jeesu hin jiru. Hoolayyaa Ameerikaa tana keessaa baatee iyyituuf maaliif namni kiyya ka biyya keessaa narraa du'a boo? Hay fayyaan qabdanii kam isin akkasii nageetti jiraadhaa fayyaa nuu taha asii teessanii kijiba hin iyyina. Namni Jawaariif yaade nama tokko ka isiniin deemu as baafachuu dandeessan ture hin baafanne re. Jawaarii nam tokkollee isiniif hin qopheessine mataa isaatiin azaaba seene isinillee fuudheeti azaaba isin naqee bar azaabaaf jala isin fuudhee bar namni akkamitti taaboonni kana tokko akkamitti toobatee wal hambisuu akkamitti hin dandeenye hundi keessa yoo Jawaar azaaba seene isinis jala seentanii isin bar amma akka keessan kanatti as-salaa bitqarrib as-salaa kaja'anii jirtanii bar salaatini salaatanii balleessitii kaja'uudhatti jirtan amma isin akka keessanitti. Jawaar yoo hallayyaa seene wajji seennaadha amma isin dubbisan. Jawaar sitti himee jira yoo hin bilisoomnee kan jettu taate baatirii fudhadhuuti ibsadhuuti ilaalladhuu siin jee jira. Jawaar farasti jettii bar dhamaatuun. Jawaar faristii miti bar Jawaar bar gaafa Ameerikaa irraa Itoophiyaa galee am Itoophiyaan farasti jee bar bulgu bocola. Am Itoophiyaan farist jeeti paaspoora isaa san kannee bar sii gala. Jawaariitiitu Itoophiyaan farist jee ummata dhamaadhaa bar isin ummata waa takka illee hin beekne bar Yahudaa yoo waatti himan eessa waa beekti bulgu. Rabbiin jaamaa godhe isinuu meeti akkuma ummata keenya kashawaa ummata dhamaa bulgu ummata siidaa caaluutiin naanna'u kan dhiigaa caalu baasuu dadhabee qoraaniin ganda keessa fiigu ummata dhamaa tanneeniitu amma nuti ijoollee amboo yettee himatti ummata na alata bulgu qumaaxaa hunda artistii teessan hoggaa isiin footoo takka gadhiiste akkana teettee teesse sabboona ettaniin dhiigaa caaluudhaa akka isaan baasan goosisa. Okay? Jaalattan taanaan dhiigaa caaluudhaa baasisiisa. Dubbiin suuraa caalu piroofaayila godhachuu yookaanuu siidaa caaluutiin naanna'uudhaa miti. Okay? Tana kuno. Kiyyaaloof. Afaanuun beekuuti maal waan rabsitasta. An Jawaar sitti himeetiin jira Jawaar nama abiyyi kadhatee ifii isaatii fi dheebar. Dhamaa. Batoo akka keetii kanaatiitu jiraati. Maal beektaati? Bulguu biyyaa fi huccuu jijjiirratte malee sammuun jijjiirranne baraati. Nama ootamma isinii barreera guddaan keessan. Warreen amma suuraa Jawaar piroofaayila godhatanii kalara keessan keelloo yookaan ayyala jijjiirratan kuni biyyaa fi huccuu jijjiirratan malee sammuun teessantuun hin jijjiiramne. Ummata dhamaadha isin. Feetu Awurooppaa jiraatta, feetu Kanadaa jiraatta, feetu Ameerikaa jiraatta. An dhugaadhaan sitti hima. Minaalbaat isin azaaba keessaa fira qabdan. Nuti hin qabnu azaaba keessaa fira akka Harargeedhaatti hin qabnu. Ani amma Harargeedhaan hin qabu azaaba keessaa fira. Ati qabaachuutu mala. Sii gale ummata dhamaa waan booyuuf hin beekne waan iyyuuf hin beekne. Jawaar silaa nama Oromoodhaa yaadu silaa ta'ee haa Oromoo hidhadhaadha isinin jaa. Dhamaa ta'uu isaa nama dandeettii isaa tanafitti wallaalee ummanni kun nullee ajjeesuu danda'a nullee hidhuu danda'a jee. Dhamaadhaa bar Jawaari biifu. Nama dandeettii isaatuu bar hin beekne bar. Nama ani paawaraan qabaa hin beekne bar.
as teesseeti beerran yaa akhi deemiti heerumi bulgu deemaati heeruma ummata dhamaadha isiniiti ummata karra deemtun beene kotte duudaa hunda ani hayyuun kiyya warra biyya jiru sani warra lubbuu isaanii oolchuudhaaf wanni teessan warra biyyaa hiriirri isin godhaa jirtan nafxanyaa mataa gaccabsuudha jaama godha tana kuno kanneen kolkoleen biyya namaa jirtu tuni ummata ifiifuu akkaataatti jijjiraatun beene roobaan jireetiidha kanneen akkasii nageetti jiraadha feetanis aaraa feetanis ibidda fi qabsiisaa zaahir isinitti himna akka keessan kanatti ani kijibaan hin deemu kijibni na biran dalaguwaan dhugaa jirtu isinii baafadheetiin isin biraa deema nam tokko hawaanaa qichu hin jiru tokko hawaanaa godhu hin jiru tokko በዚህ ነው የምኖረው በላቤ በቃ ሲገለ አልহামዱሊላህ yonin arka kiyya khara samira ol qabe rabbinu qulla gadin deebisu itti khanne gad deebisa male isin ummata rabbitti namanin waan kana godhuu ni dandeenya yettaniif itti namanin barboo nafxanyaadhaatitu isin caalee barisin ummata bocola isin bar ummata bocolaa bar yaa kiyya rabbeeta buukum ummata dhama asii teessaniituma keelloo uffattan badawata hunda huccuu badawaati barsanuu keelloon hurdiin tun huccuu badawaati nuti akka harargeedhaatti akkasi beena huccuu alaalaa namni nama wanni jo anni qaafadhaa huccuu akkasiisan uffadhee karaarra deemu dhugaa rabbi hada muween jaata badaw minal badaw muween jaa namaan jaa namni niiti wallahi shufoo jaa albadaw sin jaani bar namni amaar argatti جاء البدو سنجاني بر شوفوا الصفراء جاء سنجان سيقل إيه سنجرو أمريكا قدوة نخيسة خنا وفتنياتا أبو أكسي نقيت تجرات دا warri biyyaa hin du'ina harargee akka harargeetitti azaaba keessaa firan qabduati ummanni azaaba keessaa fira qaba akkana ittiin du'in hiriira bahi abiyyi deeggari hiraata sii kannan irraa fudhadhu nyaadhu kiraa manaas irraa baasan firraa baasi usiitii taa'i akka obboleeyyan keenya kaarsiidhaa godhan san jechuu kaleessa akkas godha du'a firraa hambisa hooleyyii ameerikaadhaa fi biyya gurguddata kana keessa teessu ummata afaan biyyaatu hin beekne tamana madaam jirtu afaan madaamii fi afaan jaarsa madaamuu akka gaariitti hin beektu takka hin beektu yooni anamma waan takka jeen shuu yetti ani afaan madaamii fi afaan jaarsa madaamillee nama beeku afaan arabaa nuti nama dubbachuu bira kutee itti wallisuu danda'u barreessuu bannuti boo hay mawaaxinaa barbaanuti maaliin qaanfattan yaa akhi billa aleekum qaanfadhaa ummanni biyyaa kun maalii fi abiyyi kana deeggaraa ja'ati yaati teestaan keessan kun haa yaadu namni biyya guddate keessa jiraate akkamitti hooggana tokko as baasuu dadhabaa dabartuun gaafiidhaa bar hoggana tokko akkamitti as baasuu dadhaba namni biyya guddatte keessa taa'ee miila deemuu malee namni akkamitti mataa namaan deemuu hin qabne yaa akhi haa biyyillee yeroo dura ummataa wajji wal baratu rooboot soofiyaa xalabatee fide saawudiirra soofiyaa jaarsi su'udiilleen jiinsiyaa kanniteef ta'e ittiin miskiinota kana doorsisaa jirtu شوف سو خناف مالي في أورومون أكنت دوتي
oromoon har'a azaaba keessaa illee firan qabdu ba dhugaa rabbi sii gale kanaaf bilaashitti hin du'ina jimma akka jimmaatitti abiyyii miti haadha abiyyi faarsinaa siin jeeti lubbuu teetana oolchi harargeen akka harargeedhaatitti faarsi arsiin akka arsiidhaatitti faarsi bilaashitti hin du'in isi warri hidhannoo hin qabne kun warri hidhannoo hin qabne kun warri joohar isinitti kijibee joohar yoo hin bilisoomne kan jettu taate baatirii ibsadhuutii laalii barbaadi siin jee waan hidhannoo hin qabneef dirqama keessanii abiyyi faarsuun kun dirqama keessanii diyaaspooraan isinirraa fagoodha jira huccuu keelloo uffatee akkas hin sobne akka azaabatti isin darbine TV'n OMN dha mana madam majala naannee beeran shunkurtaa akkaataa itti cirtu hin beene waliif funaanuu malee waa takka illee wanni hin taane kana fiffidaa jira akkuma Kadiiroo Elemoosan jechuudha tokko OMN hayyoota fidee hayyoota mari'achiisuun agarre akka OMN itti silaa bar bikka bu'aa Jawahar tokko fiduu qaba ture bar garuu Jawaharii waa wal barsiisee lakkaa ummata Jawaharuu ban nama lafatti hin dhiifannee bar ifii isaatiifis hallayyaa seene nama silaa maandeeta sartifikeeta mana hidhaadhaa qabu if jala fuudhatee kuteen jechuudha baqqale waayerlasa ilinxootiin deemu if jala fuudhee jechuudha min qarrataadha maaltu nu hafe jaalmaaroo qofaatiitu arraan tana kabajamee taa'uudha jira ባለህበት ኑርልኝ ጀቻኒ ጅራ አብይ የፈለከውን ጠይቀኝ ወመፌተ ነጋፈዱ ጃልማሮ ግያ አቱማን አችና ጅራዱ አቲ አች ጅራቹ ኸቲን አራንተ ነፍጠኛን አቹ መቴሲ ዋ በሬሲቲ መሌ ተክቲ ነፍጠኛዳ አችራ አስተርካንፈቴ ገመ ወለጋ ከነቲ ፍንጫኑን ደንዴሱ የቻ ጅራ በር ይነው አማ አርኬ ጅራ hangam takka jaalmaaroon akka isaa faayidaa qabu arkee jira gubbaarra garuu amaara gammachiisuudhaaf dabballootaan arrabsaadha jaa shanee jaa maarree jaadha dubbiin filimaa bar warri biyya keessaa bar siyaasaa isinirra beekaa bar fixanii jiranii bar waa hunda amma hoolayyiin asirra teessisuuni warri biyya keessaa akkanatti shanii arrabsitii akkanatti wanni gooti no jireenya isaanii san jiraachuudha jecha wanni jaan jechuu arrabsan jechuudha rakkoo tana jaalmaarollee ni beekaaf akkaataa itti namni jiraatuutu kana suuta jaagaa kee tasgabbaawa ummata hayyuullee hin qabne barboo'isin namni hayyuu tokko fideeti amma gaajuwarii sin jiru baqqaleen isin jiru nam tokkolleen hin jiru mee nama tokko nuu fidii jaa Jawaari azaaba keessa jira isinii warra keelloo uffatee jala azaaba seenuudhaaf tikeeta bitatee dhaabbatu ummanni biyyaa kana hunda arkee dhaabbate isinirra attaa waattuunum jaanii jiranii bar hay bagan bayin dhaabbadha yoo baatanis harka laba jalaatiin jaalmaaroo dammaramaa waan harkattan mootummaarraa fudhachaa jireenya keessan itti fufa dubbiin tan hunu ameerikaa tana warri jijjiru ifi kanadaa awurooppaa tana warri jiru yeroo mana isaaniitti irraa ba'an kan mana isaatitti ol deebuun beenee jira namni takkittiin isiin beetu huccuu keelloo hogga uffattee deemtu garuu itti nafne akkana jettanii soomina akkasii yeroo gaarii qabaadhaadha isinin jenna fayyaanuu taha if eeggadhaa warri biyyaa bifuma amma itti jirtan kanaan deema kana isin wanni godhuu qabdan kanneen asii yellow movement fi
yeroo ምናምን jaan nama asii dhiiga qeyroo 5,000 fuudhee oppiidiyoodhatti kannee bar boojuwaar oppiidiyootti kannee bar dhiiga qeyroodhaa 5,000tiitu wareegame oppiidiyootan qeyroo 5,000 ajjeeste sani dhaqee dammaramee bar silaa bar dubbiin isinii galte isin ummata dubbiin hin galleefi bar isin warreen amma juwaar jedhu kuni ummata dhamaa ta'uu keessan qeyroo 5,000 ta lubbuun isii baate ta gumaan hin kafalaminiif fuudhee oppiidiyootti dammarame sanii waliin kuwaa takka illee hin beeku jaanii mana hidhaatitti ol darbatan ما عليه على عسد من سيحة القرد يجوا أدبين أكسادا مسلم بانو ها قوتي جلديسا ليج أو ما هن قوتو يجوا خراك بابا هنگا فيتن إيتن هنگا فيتن وام فيتن جتن واتك ليج رئيسي واتك ليج ترتن واتك دبين تنو نجت جرادنا